Kamultanii bagana gaanduftanii welcome ana dhufu jedheera namni kamiyyuu gaa yoo viidiyoo hin gadhiifnesi yoo live irra hin galles yoo viidiyoo hin taphachiifnesi guyyaa guyyaatti sa'aatii 24 keessatti YouTube studio isaa keessa galee waa afur laalachuu qaba tokkoffaan commentii isaa dubbisee ergaarra kaa'udha jechuudha de commentii kana ergaartu commentii dubbifamu qabdi inni kaan immoo sa'aatii isaa laalachuu qaba inni sadaffaan immoo sa'aatii isaa laalachuu darfatee wal gochuu qaba copyrightii irra laaluu qaba jechuudha sa'aatii isaa irratti laallata sa'aatiin koo fakkeenyaaf 502 laalladheeraan kaadha kanaaf sa'aatii laallata viidiyoo kontentii laallata restrictive unrestricted kan ta'e kan sinjala daangeffamee hafe kana takka tu laallatamee muuxannoo koo gaayootiin yoon isinitti mee sa'aatiin koo 502 kun asirratti barreesseera akka qastii kanatti mul'atutti jechuudha maatii 813 qaba asirra kaadheera viidiyoon koo 136 kana barreessee lafa kaa'achuu guyyaa hamma inni dabale hamma inni hir'ate viidiyoon koo 10,000 akkasitti jechuudha guyyaa guyyaan isaa hordofaa jechuudha haala kanaan waan ta'u taateewwan uumamu tokko tokkoon adda baasaa deemuu hin danda'ama jechuudha guyyaa guyyaan yoo viidiyoon gadhiifne illee kana waa hojii daqiiqaa tokko jechuudha kan ilaalu jechuudha amma suuraa deebinee ilaallee YouTube studio keessa gallee kunoo YouTube studio keessa haala kanaan gallaa meseejii asirratti ilaallaa komentii namni barreesse fakkeenyaaf komentii namoonni barreessanii asirratti ilaallaa jechuudha kun akkanatti waan dinqisiifadhee komentii namaa ilaalee deebisaa fi ergantan ammoo copyrightii immoo checkii godha jechuudha kunis daqiiqaa tokko keessatti waan dhumuudha neetworkii gahaa qaban sa'aatii koo laalladhaa sa'aatiin kun asirra laalladheera sa'aatii qofa laalladhee inni sun kan biraa somtiin duukaa laallu jira jechuudha YouTube contentii isaa nan laala jechuudha YouTube maal jedhee ilaala descriptionii koos nan laala kanaaf fallaalee keetan yaadannoo mooddee kanatti dhufee qabadha jechuudha kun iddoo yaadannoo jechuudha kan itti yaadannoo qabatanudha asirrattis YouTube maal akka fakkaatu linkii isaa maal akka fakkaatu kan erga laalee booda yoo nanda viidiyoo galees yoo hin gallees jira kana guyyaa guyyaatti ragaa isaa qabataa deemuun dirqama jechuudha ragaa immoo sidattiin qabadha yaadannoon jira kan itti barreeffatan jechuudha isarratti hin barreeffadha jechuudha fakkeenyaaf yaadannoo kan hin barreeffadhu waan akka Google Doc kan jedhu dokumentii Google kan itti qabatan ofii kan irratti jechuudha kan irratti qabadha jechuudha ragaa asirratti barreessaa jechuudha waan hundumaayyuu linkiis maalis waan description irra kaa'uudhaa ta'e dura asirratti barreessaa jechuudha kun akkuma mul'atu fakkeenyaaf aanaa dhufuu saba koo ijoollee garuu jirtu assalaamu alaykum akka fayyaadha kun taagii asirraan kaa'adha waan description irratti barreessu asirraan kaa'adha jalqaba jechuudha asirraa fuudhee akkana godheen harka koo akkasitti qabeetan amma akkana godheen koppii godhetan jechuudha maaliin godha kana booda koppiin godhaa achirra deemitan YouTube keessa galee irratti maxxansa jechuudha studio kana keessa galee irratti maxxansuu bichaadha jechuudha achumaan akkas dhufeen YouTube studio keessa haala kanaan YouTube studio keessa deemee waan tokko sirreessa jechuudha gaafan yeroon boqonnaa argadha jechuudha kun waan keessa daddabarfatan walitti mudama faayidaa qaba baay'ee faayidaa qaba isinis waan keessa daddabarfatan natti himtu waan akkasitan odaa yaadannoo nan qabadhaa hin qabadhu komentii guyyaa guyyaan ilaaltanii wal ilaaltanu waan lammateen ilaala viiyuu koo guyyaa guyyaan nan barreessa nan qabadhaa amma qannasees nan barreechuudha gaafa viidiyoo irraa diliitii godhees haala kanaan YouTube tuttuqaadhuma wajjin taa'ama jechuudha amma danda'ameen kana fakkaata kanarratti gaa yaada gaaffii yoo qabaatan gaafachuu dandeessu itti dabaluu hin dandeessu baay'ee galatooma ulfaadhaa laayikiis subscribeis shareis commentiis baay'ee barbaachisaadha gaa hojii YouTube keessaa tokko kanuma jechuudha kanaaf baay'ee galatoomaan jedha ulfaadhaa gaatti